وجهه عربني ما الجيران إيه؟ أفان عربات إيه. أفان عربات ميت وجهه شوف ما جرى كتاب الجسم الميتة من الخفن جاني سيقله والله يا رب كي يتم سيقله أيه isinii shamarran keenya yoo jaarsi keessan garaa guddate dur rakkisinaa namni garaan guddatu garaanni ulfaata beekta akshiin akka ijoolleen qaqalloon tun dalayduu faa dalagi jettanii rakkisinaa garaanu akka sabbata bat jala jaawaan ta'e أيه garuma addaa dhufaa jaani galee soo akkasitti bultii wasaasa yaanii beekta wal dandayaa deemuun gaariidha akka heera kitaaba jizbii kanatti galee kitaaba bireedaa miti والله الميتة من الكفن وصوفها بريد انت تأتين أفان عربة meeshaa galchaa jirte jechuudha. ايه مرة أفان أوروبا وزيتو اي كمين دوتو إنك فنمالي تابتاب إنقور أجيت شوبر كبان كتير كون أوروبا اي كم namni rafee akka waan du'eetti du'aan hin keeffanama malee ittiin godhamu jechuudha. Haala almeeytatu min alkafan. Sahii. Sahii yaamiyo. Soo saniifuu jaalala wanni hundinuu jaalalti bakka jirtu wanni dhabamin jirtu jechuudha. Kana jaalala kanaa kana qunnamuudhaaf kitaabul jizbii dubbisuun keessan dirqamaa jechuudha siigala. Kitaabin fooloo godha hundi keessan. Ramadaana guutuun taatu naannaata shorbaa ofirraa isinirraa akka gadi girrisu shorbaa saambusaan akka bakka qabatu yoo feetan taraawwiya booda hundi keessan sheekkaabin fooloo godha. Hundi keessan. Taankii jedhiin kaa sheekkaab shamarran kunoo gaafin taatee giftiitii kennaa jirani. Thank you namaan. Thank you. Biyya Facebook irra thank you hin jirtu beektaa sanaaf inni irraa fadhee dhiiba. Thank you jedhani. Sheekkaab bareeda. Waa'ee wannoo kana kitaabul jizbii maal jedhee amma abbaan manaa tokko kan garaa guddaa kana inni hubatubatti jedhanii amma haati manaa takka hin jaalalleen tasa fiilmii fa'a laaltee ta'e Netflixii kana yoo gubbaarratti bahuu feete kitaabul jizbii maal jedhaa wayii jalaa dhoyaa sanuma galgala saambusaa kana shorbaa kana dhudhugee kitaabul jizbii akkamitti ilaala waan kana. Beekii innama la'amaalu bil basaabasiina jaarabni beektaa niyaan wal jeequudha. Nama thank you. Aye. Namarra bahu ni achuu dura namarra bahu san ati beektaa gaafii ziyada. Keenya kun irra guddaan shuuroo nyaatteetii fi fuutan oluu taraa lamaa akkana juu hin dandeenye suma gubbaa ta'e si cal jettee. Gubbaa ka'ee xiyyiitti barbaachisaa bara. Xiyyi qawwee tanaanin siree fuula gubbaa haa taa'ee. Warri wal gubba beekasi wirjuu san ifiifuu leenjii dhufee jechuudha. Sigalee akkanuma wirjechaa hin jiru namni jarri lachuu leenjii qabu. Isilleen innilleen. Sigalee. So kun ammoo kulli shay'in min al-dararaa jaa wal dararu min al-dararaa jaa sigalee arabni. Kaosoo homaan beeyne walirratti baay'aan kun. Hawzooman beekne walirra baankuun gartee isiinis hin beektu yoo inni beeka akkana jiijee isitti himamoo miirasaa ibsata sii gale. Amma duu laayikisiis jetteetuma itti dhiiftii bar faranjiin ganaa isii beekachii booda. Waan guutuu. Okay.
Ammaasii shamarran keenya uggii fiilingii qabaatan ilkee ciniinnattaniin taa'ina oh my god jaa haraamii miti isinitti oh my god eenyu oromoo irratti haraam godhe igale sagalee dhageessisuu qaban sagaleen babbareedduun gizee abbaan manaa isaati manaa wajjin ciisan dhageessisuu shamarran qaban sagaleen babbareedduun sagalee akkamiiti sanittiin si dhufa dhiirti teenyarra guddaan yoo dhalaa waywaattee oh my god jet intal baalagee sharmuuta jee arrabsa sii galee gowwuma si gammachiisu jirti muuziqaa siree jaamti tun sii galee Thank you sharan bareettuma hayyee muuziqaa siree sii dha'u jirti malee baalagummaa miti sii galee okay oh my god oh my god fikir ገብቷል ምን afkana yoo jammale afaan oromootiin akkana gaa maarregaa xiqqoo dhita biran fakkaatti soo isin wooma beeytanii amma ta'arriifa ingilifa kanan beeytu eebade jetti way eebade jetti bar dhiira loonii jalaa bade mukkami qiyaamaan nu qabatte si sirba aadaa artiitiin jechuun eebade jetti bar ta'arsiituun bare gaaf tokko asumatti wooma dhugaatii beeku waan nama mudatee mucaa keenya harargee tokko michiyyoo arsiitii fi gurbaa wal jaalatanii intalti geeffattanii numa jettiin si galee inni geeffattanii tana isaa galaan jiru geeffattanii jettiin isin meeshaa achi geessitanii jechuu harargee biratti edaan isiin xumurtee jechuudha si galee okay afaan waliin wallaalan hin geeffanne numa hujaaree jettiin si galee eshi Sohuni galatoma sohun amma loqoda sireetii duroo wal barsiisuun dirqamaa jechuun osoo waliin fuun imma nuti oromoon takkuma taanee loqonni keenya amma fakkeenyaaf jimmatti na yallaasise yoo jee na qaanfachiise jechuudhaami. Na yallaasise jechuun na qaanfachiise hiyyeellaa jetti. Oh hiyya aboo naasirreesse kaasii beekaami sawa. Anaan beeka kana dhiisi. Hiyyeellaa jetti. Ni yallaa jetti si galee. So yoo na yallaasise kan siin jettu taate amma argetti na yallaasise yoo jette waan sensii hiikaan qabu nu biratti caluma jeessi ilaala namni taa'ee si galee. So loqoda kana wal barsiisuun irra guddaan dirqamaa jechuudha. Taharargee irra guddaan isii beeytaa sa'a laallachaa sa'a if dura keeysee taa'uu qabda hoggii isaanii wajji jirtu hoggii oofu jirtan. Gidaara irratti maxxansitaa? Sa'a laallachi yoo sa'a isii san dabarsite siidhumatti ilma sharmuutaa ooyiruu abbeetii dongorta seete jette gidaaraan si dhooyite si galee. Tashawaa birri jaalatti harkisii bakka kiishaa tanaan deemu bar yeroo hunda hundumarra harkasi keeysee teeyse. Egaan daawwattoota keenya kan dubbisaa jirru waa'ee kitaabul jismiiti kan irra haasaa jirru waa'ee amaloota shamarran Oromoo kutaa Oromiyaa gola kutaa Oromiyaa 11ti haga ammaatti amala shamarran kutaa Oromoo kutaalee garagaraa ka Arsii dhageettan ka Jimmaa dhageettan ka Harargee ka Shawaa dhageettani ka Iluu Abbaa Booraa Walloon kanneen Wallaggaan yeroo bira itti deebina kutaa lammaffaaf akka nu ta'utti qaxxaamuraan achi tarra. Ramadaana kana keessa kitaabul jismi sa'aatii akkamii yoo jaarsaaf jaartiin wal argite yookiin wal gammachiifte ajaja. Kitaabul jismi beeytaa irra guddaa waa'ee shari'aa tanani sodaata. Okay, eshi. Maaliif waa'ee jaalala irratti waan hidhamuuf inni
jaalalti jechuun daangaan qabdu kitaabul jismi keessatti sii gale. Eshi. Kitaabul jismi keessatti daangaan qabdu karaa rabbii kana daangaa qabdi wanti sii irra guddaan isii. Mudannoo kitaabul jismi keessatti barraa'ee keessame ka Oromoon afaan hin beekne faranjii xabbastee jira akkamitti wal barata akkamitti wal jaalata. Oromoon irra guddaan Oromoon faranjiin takka ati si jaalannaan takka qaamni kee kun itti tollaan laanguweejii sin barbaachisu body language janiin si galee qaamaan agarsiifachuu jechuudha si galee. Eshi amma akka kiyya akka Afrikaa dhaqee kun osoo faranjiin na jaalatte hirrafnoo jechuun ni barbaade. Maal jedhan kitaabni. Amma fakkeenya qaamni kee bareeda yoo jetteen akkana jetteetuma akkana gooteetuma jettaan si galee. Thank you jetti si galee. Kana yoo jetteen guutuu sheeppii fi wanni kee hundi bareedaadha jechuu si galee. Hin barbaada'u jechuun ni barbaada'u. Numa jettaan inni itti jettaan ni hin barbaade jechuudha si galee. Ayin jedhee kuma kana godhaa. Uumama kana goote. Eshi. Ni fahaman jarri si galee. Siin jetti. Yes, mata lulta yes jechuudha mata akkana godhuun. Okay. Igale. Ammaasi caluma jettee ooyiruu dunguruu hin deemtu akkuma alaa horiyaa dhuftanitti hofoo gaddachaafatteetuma gubbarratti hin deemtu namni si ari'u hin jiru biyya tana mirga qabdaa si gale. Eshi. Guutuu jettee riilaaksii jettee ilkee tee shawakkattee bobaa tee urgeeffattee hidhii tee tana hunda libbistee dibdee. Isinis looshina tokko jira kaasa alrastu minal siree kan jedha arabni juun si galee boqonnaa fudhatta jalatti si galee hafuura alrastu minal siree. So ajalatti dibattee suuta jettee akka nama salaataa deemutti eegalanii beeku isaan addunyaa kanarraa wanni isaanii fardii waan ta'eef. Yoo ati jarjartee akka shayxaana nabee harka wit jette calm down siin jette suuta jii jechuudha ammuma qabadhu akkana yoo isii siin jette calm down jechuudha. Yoo ati calm down isan bira tarte hoo foolisasitti fiddi. You rape me jetti gartee dirqiin na gootee jechuudha ati gana sumaa qullaa jiru akkanumatti sumaa akkana godhu akkanuma sireese wanta sina kan makiinaa wanti isa. Poolisaa. So saniifuu itti eeggannoo guddoo barbaachisa si galee. Sheekaabi fooloo godha nama kumaan as jirtani. Fooloo godha. Bareeda sheekaab kitaabni keessa yoom eebbisiifama yoom xumurama. Barraa hin dhumatee hattamame. Baankirraaj manfuuhatti eebbifama. Eebbi isaa baankirraaj manfuuhatti. منفوهتي مالي في جزاء خطاب الجزمي ورا منفوها قفا بيها يلا اوكي كيف بيساق يلقمني منفوها يا ايه منفوها تيرا سو بانك راجي بوغنا خيسا بوخي جالايتيف Cost money. We leave the stupid people. Sorry about that. Cost money. So akasitti wanni godhamu qabu sani soomana keessa wanni godhuu qabdan soomana keessa wanni isin godhuu qabdan yoo jaartiin teessan dabba akka gaarii qabaatte bakka kichinaa tanan deddeebinaa uggee asrii igale dabba bareedaa qabaatte dabba bareedaa yoo qabaatte bakka soo wanni kanan deddeebina maaliif shayxaaniin hidhame janii fi dubbiin gaafuma soomana hawwitii waan sanii for some reason maaliif akka ta'e naan galu sigale ramadaana keessa nama kafachu maaliif garuu dhugaa jette gartee mi waan san argeera garuu kitaabul jismi maal jedha waan kanarratti هذا كل شراب طعام مرجع صوابيتا خلاص يوجد يا كتاب الجزء طعبوسات الشربية
إيه هالبسته شربية وسمبوسية ومارية جاهزة سوخنا Eh, هندي قرانيني هدما شيء جانيني هدما شيء كتير نجت أما شيء ناصر مزافا أنا كانوا ربوا ومبربا نوان تيفني هدما جنيت موسوا يا بيتا Faallaa sheekotaan deemnu yaa garuu namatti abaata dhugaa jetta sheekka galatooma. إيه Haala سو waxxaamul saambutaan shorbiyya. Sa. saniifuu dhalaatan ni beeyta gaate hoggii isaa waa godhanii ol ja'anii gajja'an kana huccuun tunutti dhab jettee seente ati ganaa waan biroo keessa televijiina biroo laalu jirta sii galee waan ta'eef alafaa deddeemaa takkaa rafaa takkaa quraana qaraa takkaa masgiida dhaqaa sii galee isin hanga furtanitti gartee toora sanirraa fagaadhaa ija kitaabul jismi sii galee. Thank you. Galatooma. Ramadaana keessa yoo xiqqaate yoo guyyaa hunda itti turuu baate torban keessa guyyaa lamallee ta'uu sheekka akka nu bohaarsu feenaa waa'ee kitaabul jismi kana akka nu bohaarsu feenaa jedhan daawwattoonni kiyyaaf kan itti nu himinaan jedhanii